Wata qiyyaadini formaata jechuun yaadini kanaaf jecha hin boo'ini qabeenya ni harkamaa ni baafna. Dabaluu barbaadni beektaa qabeenya mitoota irra barbaadamu gumaa irra barbaadamu lubbuu namaatiin nu lubbuu namaa tokko akkas taate lubbuu namaa lafa gatee deemee maallaqa namaatiif daba namaa fuudhuun mana namaati. Waan kamee akka dalagee ilmi kun namni kuni akkuma namummatti ani bara akkumaan galaa ilmuma namaatu ifi qabee garte dhalaa naa dhuftu dhiiraa naa dhuftu amma ani tun nama ganaa aayilaa ta'e jaartii namaa ta'e haadha mana namaa ta'uu deemu. Beekama. Waan tana taateef ganaa mee akkam jiilaa qaba akkamittiin ilmaan Oromoo bishaan obaasa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota keenya kaa. Arralee deebinee isin dhufnee jira. Wama gaddaatiin isin deebi'u jira. Wanni gaddaatuun maali yoo taate egaa formaatti irraa jechuun maallaqa jechuun gaa hurreen fuudhee saniifin gaa amma gayyaamee jechuun gaa waan sana akkamii nutillee gaa mala dha'u jirra. Yaayaan barbaadu jirra. Garuu jala keenya inshaallah egaa rabbiin nu haa milkeessu waan sana irraa fuunaa cichaatiin jira. Ati waa takka yaadini mee salaamtaa gaafadha. Hin boo'in meettooti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu jecha dhufnee jirra. Alhamdulillah numa jirra. Deebinee jirra. Hajiru Rabbi. Hundaa nin jira hajee qoma fudhatee Rabbi guddaa waaqa keenya. Inshaallah nutis ma jirra. Alhamdulillah asiin nugee Rabbiin guddaan galanni haa ga'uu fi atilleen galatoomin siin jaaballoo keenya. Galanni rakkoo qabu galatoomin abiibii kiyya inshaallah. Mee waan takka jechuun barwanni irra geenye jechuun irra geessan mee ta'a isin namta nama wanni si jaameef michoota jechuun gaha qabeenya ishee kana akkuma badee ittiin hafu nutis bira dhaabbannee waliin baasuuf jirra. Rakkoon kun magaalaa sana hunda hiinee jirra. Isinoo maal irra geessanii kan tokkoon bara michoota akka boo jettee bire atis wanni biratti si DF maal bire jechuudha. Akkuma duraan bira dhaabbasanii bira dhaabbadhuudha. Qaalimaan kun beekadhu booda fuudhuu ta'e ta'uu qaalimaan kun dirqama nama bira dhaabbata. Akkuma garte duraanuu osoo hin qaalimaan nu bira dhaabbachanitti ati immoo nama nagee yaadaan waan hundaa nu bira dhaabbachuu dirqama. Amma jechuun akkuma magaalaa keessa deemtee jechuun akkuma itti barbaadutti barbaaddee jechuun jara kana wajjin as baasuudhaaf tokko taanee as baasuu qabna. Maalleen michoo kun asiin nafu rafee hawwattiin jiru informationas hanga tokko harkachaatu maan jira. Dhugaa kijiba taatee egaa cinaan haddaadha jiran jaan kaan asiin harbeet boos kana bakkuma adda addaa hima namni suuraa isaanii kan hin facaase suuraa isa faa isaanii nama biraa faa kaasanii kan ajaa'inatti ergaa jiranii. Isaanis gaa qorannoo jechuun barbaadu jiranii bira yakkoon barbaadu jiran namichi tokko barbaadu jiru rakkoon ajaa'iba barbaadu jiran hin bahu wallaahi. Ni baan abadan ati kanaaf waa takka yaadini formaata jechuun yaadini kanaaf jecha hin boo'ini qabeenya ni harkamaa ni baafna. Xiyya qofa ta'e wallahi nin dhiisaaf ture. Maalleen kun kiyya qofan taane mee waan namaa sanarra ijoolleen tun gizee dhuftee yaa furmaate mee wahiin bitannaa akka kanneen naan jedhan amma argachuu fedhan ijoolleen tun amma wahiin bitachuu fedhan akkam naan jedhan amma mee isaa fideetiin itti kan. Kana waa takka yaadini yoo ijoolleen jettu farmaataa gaafataati lammataan kee nagee haa ta'u waa takka jechuun tanaa yaaddee jechuun dhibamuu feenu duraanuu ta'e dhibamti san nuuf gahaa. Dibamtee jechuun akkasitti Mustafatti takka hospitaalatti mucaan kun akkasitti sibira ture sababa sanitti wal bartanii amma jechuun gaa sibira dhaabbatee innis akkasitti ammallee sibira dhaabbachuu danda'u nutillee sibira dhaabbanna yoo maallaqa ijoolleen kan dhuftee gaafa taate nakkoottu anaa fuudhee sekkannaa. Ijoollee si gaafatu kuma dhaabattee inni kanina yeroo immoo ijoollee irraa hogguu baafnee bakka deeman rakkoon qabu. Yoo immoo yoo kana jechutti jechuun ijoollee irraa boroo takkaa bitaa jirtutti qabaamu taate gaafa ijoolleen dhufteetti sama kaninaaf. Kuni rakkoon qabu. Ijoollee irraa akka fuun immoo dirqama ni fuuna. Ani bar wanni mataa dhukkubsee akkana yaada biroo na naqu jiru maal si fakkaatte ogguun amma deemeetiin nasrii kana barbaadee dhiifama jeeni akkuma haayilaatu taane deemnee isuma kanaa'uu if bira dheessineetiin barbaadaa jeetiin itti jiraame. Innummaan kunu ani shakkii biroo keessaan seenee. Dhiiroo maalii hogguu fiidiyoo isaanii takka maalii dhiiroo jeetii sammuun tunna tuqamtee hisaaba ala dhaabbadhee waliin laalee halkan kana guutuu laalaa bude maaliif hin laala namni dheengaddaa miskiinummaaf na bira jiru. An jaalalte gaa irraa na qabdee jaalalati jetana dhageenyaan baafate munkiin kaan na jala godheeti hurree na jala godheeti ani kana ta'e yoon isiin kan isiin na jala taate ni baana ni baafadha isiin tun. Ati maallaqa nu fuuteeti baataa akka naarrabsaa isii hojii jiraachaa isii tana to'achaa isii moggatti isii tana qabachaa ana moggot dhiibdee booda tanuma keessaa'u rakkoo mana jiru tana keessaa'u booda ni baanaa waan na jaamuun na dhageeme.
Uumama jira waatu waatu jira jettee yeroo ani waan kanaatiitu sammuu tiyya keessa na yaade maaliif dubbiin tummee hin fakkaatu yaa bal'oo. Hagam takka jechuun dhiyeenyi olii qaban isaa horree fi. Inni moo hunduma kanaa fi inni nu wajjumaan dhufanii uka. Wajjuma dhufanii. Wajjuma dhufan. Isaan ol beekan. Uummata roobni kabbarsa kanaatiitu barmicaa kanaan akkana yaafurmaate rooba keessaa fidee dhufee naan Si fidee kotee bira gaafatan. Nan fideen na biraa kotee addaan baane takkaa kotee hin kunne. Numa dhufa. Akkuma saahibaa wajji dhufanii wajji nyaatanii wajji dhuganii wajji yaa'an. Ani maaliif eega isaan kun kana ammas isuma kana na fidee dhufeemi waan hin manan teenyeef nyaata isaaniitis kanneen fituma waan godhes wajji bulanis wajji oolanis irraan beeku beek. Hogguunaan dhufe inninis ni deema kunis wajjuma yaa'u wajjuma taa'u wajjuma nyaatan. Kanaafuu arra hogguunaa fi inni kun wallolle karaa kiyya maqe karaa isaa mee akkaan isa kana shakke akkamiin muciyyoo tana darbitee deemta akkamiin muciyyoo tana dhiiftee deemta mee guddina maalii qabdi jettan jee ni agartan gaa'isinis waan inni hojjechaa ture na cinaa dhaabbachaa ture illaan inni na cinaa dhaabbachuun kun akka gartee nama bu'uura tokko dhaabee muka keessa kaayee laalu jiruuti. Adriidhaadha moo walqixa miti laalu jiruuti. Inni tanumaani maallaqa sanga kanaan to'achaa gizee waanaa kan jeesitti kanna takkaafilam taniin kanneef ni hundu baduu ibar. Taniin kanneef numaan wayi sadaqaadha. Namni nama wajji nyaata namni nama wajji nyaata akkana wal guruun bara akkana wal jalaa fuudhuun bara. Dus kana rifachiiftee haasoo hoggaa beekamu wanti wantaatee jirti. nama rifachiiftee. Ammaali wanni keessa ibsuu barbaade maallaqa san eessaa akkamee manni dillisa meeshaadhaan akkasii bitamee manni bareedaan san takka lama ji'ee keessa yaamee gidaarri kun akka jirutti iji laalteerra. Namni kun kakireessi kun eenyu? Nasriidhaa. Nasri kireesse. Maalinni kiyya achi jira wajjin kireeffameedha. Hayyee yeroon amma inni kireesse jechuun gaa waan fidoo amaru kana. Hurreen bireera. Hurreen garre. Hurreen bireen jiru. Hurreen garre ammoo isin yonneettu. Isaan kun saahibaa hafuura lubbuudhaan dambaanii fiilima narra dalguu jiranii. Ani wanni na keessa gayyaa jirtu ni beektaa? Teettu qabdi. Har'a isaan kun isii tana kana guyyaa dahaaba kiyya fuudhu akkaan ani namaas hin qabne na beekee akkaan ani gartee nama na cinaa jiru kana cinaa dhaabbatus hin qabne na beekeeti dahaaba kiyya anaa mushtee faaceessu anaa na dhukkubee ceessu maallaqa qofa waliin baasin. Dahaba kiyya laal fuudhuuf ittiin jira. Hafuura jeeti viidiyoo bareedu nuti barreessa. Ol qabee dhudhungatee ifi qabee hogguun sayyaa dadhee san gabbuuseetiin if dura qabee booye. Hogguun sayyaa dadhee mataa kana hundaan na dhukkuba. Namnummaa wajji nyaate kanuma wajji nyaannee wajji dhuunee qorii takka wajji nyaannee wajji dhugu jirru kun garagalee ha fayyaati yesan nallaalin arra odoo hurreen fayyaati yesan na cinaa dhaabbatee akka gartee jawaadeen na cinaa dhaabbatee waa hundaan na cinaa dhaabbate san na cinaa dhaabbate wallaahi ani waan hin qabu san guutuun ni farramaaf. Ati kanaaf mee waa takka yaadin maallaqa akka hurreen fuudhe kun ni ifa fiidiyoo waraabee tokko fuudhuu hunda garra jirra. Isirraa dirqama ni fuuna barbaaduttis jirra jechuun karaa hundaanuu magaalaa sana hunda ittiin jira. Amma nama akka yaaduu nama gartee akka baar nama gartee akka qobboowwatu nama hundaanuu akka dachee kana hundaanuu barbaadaneeti dachee sana hunda akka Ibrahim akka gololchaa hawwatu jechuun kaa dachee sana hunda hiinee jira. Kana waan akka yaadin sanaa kana keessaa hin baatti ba'uu hin danda'u. Nama hunda jala godheetiin jira. Maallaqa kee siif baafnaa siif baafna. Maallaqa keetii daaba keetis siif baafnaa siif baafna. Anaa siif baafna. Rakkoonummaan inni gaafa sana akkasin na cinaa dhaabbatee na hojji nama wallaahi dachee amma dhiifamaan gaafadha. Qacallattiin dhiifama irra deddeebi'ee taraa lamaa sadii gaafadha. Maaliif akka inni na godhe nan goone manguddummaa isaa na dhaqee na garagalee. Atilleen akkasumatti hin taatu irraa dhaabbadhu furmaate naas si ilaala nama sii ta'u naan jette. Kana waan ijoollummaa kana wanni harkume waan dhufaa kan nama guddaati bara. Waan dhufaa kan hunda akka nama harkatti. Ijoolleen tokko tokko wayi nama jaalattisa. Qilleensa nama jaati bara. Nama sii ta'e naas si ilaala naan jetteeti nama sii ta'e naas si ilaala naan jetteeti akkasuma galatoome nama naatee sanitti illee natti as baafte. Deebii dachaasis takkaa dhufee waan akkanaa tana naakanni tanaanis si godhaa ji'ee na cinaa dhaabbatee Oromootii yaafii hordoftoota kiyya takkaa hin arrabsine. Anumaan lola. Sababa isaati irrattiin sababa agartee inni kamin na cinaan dhaabbanne atuu manguddoomessi gaifadhe kan hin jeshu jiruun dachaas kana nama itti bitee isuma kana itti bitee geesse guyyaan dachaas itti geessu. Dolaara dhibba furotee jimaa bitate. Jimaan hin bitadhe. Eenyuuni? Hurreedha. Dolaara dhibba kanneefiitiin jimaa bitatee farshaanee quufee itti dhaqe. Dachee waliin dhayitan. Dachee waliin dhayitan. Maaliif gaa isa kana hundaa kunuun akkas nan godhin dhufee anaa fayyaan qabne dhufee na laala. Ati abdii warraa qabdu dachettuu wanni keessatti abdii laa duraan. Abdiin irraa qaba. Waa wajjinaatu turtanii. Anaa fayyaan qabne anaa dubbachuu hin dandeenye anaa ol gorateetu isa kana laaluu hin dandeenye dhufee
لفتي ربي سياجيسو أتي مالك كجانين سخاي مالا سيغوتا خيلي سيديمي وانا كسم بربادو جرا بيخ وان منا خيست يعني سم بربادو جرا هفي خيبو ديم كاتي حاجات بتتي ما مشتري فانكس بافتمي دلقات تسرع قبيتي نسيسكي باسي اين ديم جان مني جواد ديم جان جواد وسبر ابتخنا نه خسيتو جوخنا إني خسوت جنا أتى نورين خسوت جنا ده بابا داو سلا فوردا سدر بمان سانو سدر بمان سو وافورو إسا نبينا تيركسه هنگا إسي تنني كابو أنا سي لما سر وين تقول والباندي بيتا كابين جامي تر بربادمو غمار بربادمو لبونا ما تنو المرموتي لبون ما تقصد لبونا ما لفقتي أجديمه ما لك رماتي دابر ما فورون ما نماتي ولا ما كم يكاد لقي الميو كنا منقني أكما نمومتي أنا برا كمان قال الممنماتو يفك أبي قرته ألا أنا عرفتو ديران عرفتو أما أنيتون نما كنا عائلاته جارتي نماته هذا من نماته دي بكما وان تنتاته قنا مي أكم جيلات أبا أكم التين المان ورمو بشانو باس أترمو بافتا شو نما كتشون ديكا سواسة شو نحن واسة جرا كون كابو نمو بافتا غيرو ماري شو نما ولي دران كوبرتا ميسا بس دران كوبرتا إن شاء الله شون أكو قرتة سجار أما قاري ما سيكر رمي أكو سجار جار سكبدا إيه جار أنت بولتي mana jaarsa jiru nama biraa kam turbaawsa tasanii yaadine tasanii si jiraami amma rakkuma sana amma tasgabbaa'e tamma gartee qaalamaa qeetanaa fi si jechuun wal qainee jechuun jaarsa jaartii godhuudhaaf waan kanaa nu dhufe kana gartee finneeti kana mucaa kanarraa jechuun maallaqa kanaa si fuunee si barbaanne achi boodaanii siif gartee gurbaa kanaa jechuun achi booda jaarra warra keessanis dubbifnee achi booda jaarra ammaaf qaalummaa jechuun hojii jiraattu wal bira dhaabbachuun dirqama inshaallah jechuun waan kee kana asbaabna kanaaf uummata akka yaadini nu abdadhu na abdadhu inni si barbaadu yaadini bakka hundaan si barbaanna nama kan hundatti himne magaalaa hunda keessa hine si baafna maallaqa dirqama namni hojii nyaata akka namni fuudhee dirqama akkana funyooritti baasisuu teenya inshaallah uummata akka yaadini hin booyini mataa hin dhukkubsini ما يجا منا سانكاي سامالك غبه خنين ام بيتا دوساني في هونتا دبي سمون تو نوغوتي تندكتين بيرونا كاته في غنا هانكاته ديرو ان مال دفبر مجان دنگت كنا جوخون خون ولا خنانجه فيديو رغزه نغر سيسو برينو كن سي دوكو بجرو سي چيسو جرو كنا سينجه سبيرا كو تيغا يگن تناندو في وان سلا وان سينيرت والبيت نله همبيخو واون دلن دبتني يعني أما يجيني تنادى في نومان تبدأ إلا نساء كبيني خيفوا دخون ولا خناجة يجانا ده بدأ متى نقرأ قليتشو إني أدانا بس يجا ده بس أنا كده همني خجنجرو كبيني خجنجرو سو أنت وقت تانسا كمان كم متى سكر قليني برقربان يتشو شيطانو ممافو نسينا جالل تمان ساني سانو شيطانو ممافو نسينا تملي وان الرجالة تنسانو كمان لما تديوه چون كهورة سين فودا هذين كسيمره dhaabbatee dubar jiraan kun dhaabbatee siin fuudhaa inni qabeenya kiyya fuudhee siin fuudha naan jaa malee walleegaa qabeenya hafe san ka dahaba mudhii kana gartee ani wal keessan keenye kanuma san barbaada deeme isa oofee san barbaada deeme kanaanun boo san barbaada kanaa wadirkatti irraa fuudheenya wammata qiyyaadin achi iyyaadini garuu mana gartee keessan gartee mana gartee keessan san dirqama maal qotu beeta jala qorattee nama keessee fi nama gartee akkamii keessanii maallaqa meeqaan keessanii bannamu kun barra gafe baasami namni nuti jala qorachuun dirqama beekat anama kara kiyyaan dachuun dacheen mucaa kana mucaan kun dachee bira jedhame dacheellee jechuun tiraqee gaafadhee dhaqaa'u bilbilaan gaafadhee mucaan kun jechuun asriin akkamiin mana kireeffatee maal qabaa mucaan kuni isa watan qabne duraanuu waan bira turani eegas booda immoo mucoo biraa deemeeti sibira ture takka biraan biraa deemee sibira siituu bira kaayee biraan taa'u jira mucaan kun maal qabaa mana kireeffatee yoo hurreedhaan walitti saayibatan saayibuma ta'u maallaqa fuudhame daaba fuudhame saniini baafatanii bitatan malee garuu bitatanii mana jechuun kireeffatanii eegamuu mana namaa kireeffatanii jechuun mana bareedaan gas ga'u meeshaa itti bitatan maallaqni kun kana kamicoo tanaati kafurmaati dirqama immoo irraa fuudhu qabna itti qabsaa'u qabna jee anaatu baawata dirqama immoo isaan kanaas barbaannee irraa si fuuna ati uummata akka yaadin inshaallah nuus bireera uummata akka yaadin isin jee mataa if wareessin mataa if hin dhukkubsin ijjiru si garagaltee maaliif oomsu qabda waan nama dhukkubaa obsanii kuni ni ba nama fuudhe ni beeynaame nama sochi nyaatee jechuun keessa keebee sanii fuudhee mira kunis amma irraa fuudhuun keenya hin oolamu
nuti akka irraa si burus abdii qabna. Daawwattoota hordoftoota keenya isinillee egaa koomentii nu barreessaadha. Koomentii babbareedduudha. Akkatti irraa fuunuu fi gartee akkamitti irraa fuunaa kanasillee maaliif jechuun jarri kun manallee jechuun egaa kareeffatanii jiranii. Maaliin kireeffatanii akkuma gartee nuti yaadnu kanatti viidiyoo irratti waan kana hunda bakka koomentiin nama hojjechaa jechuun yaada kallatanii yaada kallachuun bareedaadha. dhugamoo miti Maallaqa kana jechuun gaa rabbii furmaati haa baasu. Isinillee du'aa ilaallee mana gaafadha. Nutis gaa jechuun qaamaan bira irraa dhaabbannee waan kana ni baafnaa fi inshaallah uummata akka yaadinaan isin jaa daawwattoonni akka waan akka yaadne atillee waan akka yaadini waan kana baasuudhaaf dirqama murannee jirra. Uummata akka yaadin halkanii guyyaa jechuun irratti xiyyeeffannee jirra nuti. Magaalaa kana guutuu hinee jirra. Uummata akka yaadin mataa hin dhukkubsin tasgabbaa'ee jechuun obsa qabaadhu obsi. Inshaallah asumaanuu gaa daawwattoota keenya isinittillee deerannee jirraati. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.